Addunyaan qormaan ishee baay'ateera. Balaawwan uumamaa hanga namtolcheetiin yeroo kamiinuu caalaa haala dachee kanarraa rakkoo guddaa keessa galchaa jiru. Biyyuma keenyattis illee hanga ammaatti miidhaa guddaa uumuu baatus guyyaa guyyaan dhagaha. Nutis akkuma dhimma idileetti fudhannee waliin barachaa jirra. Kutaa addunyaa biraatti immoo haalichi kun sukkanneessaadha. Obomboleetti kirkira lafaa waraana himamee hin himu miidhamni ishee. Jijjiiramni qilleensaas qormaata addunyaa erga ta'ee bubbuleera. Ho'iinsa addunyaa kanaa dabalaa deemeera. Bishaan lafa keessaa burqee yaa'us heddummatee yaaddoo ta'eera. Kanaan maaliif cinqamtu? Kan kana caalu dhufaa jira kan nuun jedhan ogeeyyiin damichaa waggoota dhufaa keessatti addunyaan keenya mana nuuf taate kun bifa addaa qabaachuu ni dandeessi jedhamaa jira. Guutummaan guututti bishaaniin liqinfamuu magaalonni dirree addunyaarraa baduu fi deemaa jiranis adda bahaniiru. Naayijeeriyaa hanga Ijipti, Taayilaandii hanga Ameerikaatti magaalonni adda baafaman dhumni isaanii baay'ee yaaddeessaa ta'eera. Seenaa guutuu kana Mashaalaqaa Tube Afaan Oromoo irraa ni argattu.